Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isinuuf qaqqabu. Tole kuni barnoota teknooloojii afaan oromootiin Afrikaa Samsing irraa isin qaqqabudha. Barnoota keenya kan har'aa keessatti imoo beeksisa hin qabne jechuudha. Imoo beeksifni irratti dhufee nu hin jeeqne kan beeksisa irraa bilisa ta'e akkamitti akka isin buufattanii fayyadamuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Tole hordoftoota keenya jechuudha imoo namni martuu ni fayyadama. Akkasuma fayyadama irratti illee baay'ee salphaadha. Imoo yogguu banannuu fi yogguu gabbuu banullee baay'ee waan rakkisaati miti jechuudha. Kanaaf imoon kun jechuudha pileestoorii irra hin jiru jechuudha. Imoon kun kan inni argamu Google irraa. Imoo kana Google irraa argattu jechuudha. Linkii isaa yoo barbaadan description viidiyoo kanaa jalaa ni argattu jechuudha. Kanaafuu imoo kana yoo fayyadamtan beeksifni tokko imoo keessan irratti dhufee isin hin jeequ. Beeksifni eessa irratti akka dhufee isin jeequ yookaan immoo imoo keessan eessaan akka dhufee isin jeequs kallattiimaan imoo irratti isinitti agarsiisa. Imoo lama wal bira qabee imoo beektaa fi imoo kun imoo kana jechuudha. Wal bira qabee kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Tole hordoftoota keenya jechuudha gama barnootatti osoo isin dabarsin irratti warroonni gama Afrikaa Samsing haaraa dhuftan chaanal Afrikaa Samsing akka subscribe gootan isin gaafanna. Egaa hordoftoota keenya jechuudha erga subscribe gootanii booda jechuudha al tokko mallattoo notification kanatti tuqxu sana booda filannoo sadan kana keessaa sarara walii ol kan jiru irratti kilik godhuudhaan viidiyoo nuti asirraa galakkifnu akka daddafee isin qaqqabu taasiftu jechuudha. Akkasuma immoo gaafii fi yaada qabdan gara koomantiitii fi gara keessaatiin nu gaafachuu hin dagatinaa isin jedha. Gaafii fi yaadni keessa like share gochuu hin dagatinaa isin jedha. Akkasuma warroonni descriptioniin eessatanii gaafattan descriptionii fakkeenyaaf viidiyoon linkii jala barbaadan sun yookaan immoo linkii as jalaa buufattan jedhamtanii ajajamtan sun jechuudha. Haala kanatti jechuudha. Maal gootu as xiyya kanarratti al tokkoof kilikni gootu sana booda jechuudha kunoo descriptioniin isa jala kanatti argamu jechuudha. Fakkeenyaaf aappii buufachuuf gaafii gaafachuuf telegiraama join godhuu fi feesbuuk peejii fooloo godhuuf akkasuma feesbuuk keenya fooloo godhuuf chaanaal Afrikaa Samsing subscribe godhuuf jedha. Kana karaa kanniiniin jechuun hordofuu dandeettu. Ispeeshaalii gara telegiraamaatiin jechuudha yoo join gootan linkiilee hedduu achirra kan maallaqaan bitamanii fi kan tola argamanis achirra argattu jechuudha. Tole gama barnootaatti yogguu dabarru ammoo jechuudha aappii kana linkii isaa imoo kana jechuudha linkii isaa descriptionii viidiyoo kanaa jala isiniif kaa'a descriptionii viidiyoo kanaa jala laaltanii ni buufattu jechuudha. Fakkeenyaaf linkii kana jechuudha haala kanatti anamma linkii isa yoo isiniif kaa'e jechuudha linkicha maal gootu anamma linkii iddoo kanarraa qaba linkii kanarratti al tokkoof imoo kana ni cuqaaftu jechuudha. Tole kan isin buufatan haala kanatti isinif banama jechuudha. Linkii kanarratti egaa haala kan cuqaaftanii haala kanaan isinif banama. Sana booda maal gootu appkee mode ad free v9.8.00 jedhee isa kana buufattu jechuudha. Walumaa galatti kan walakkaa irratti argamu kana jechuudha. Kanarratti hin tuqtanii isa jalaa irratti illee hin tuqtanii kan walakkaa kanarratti kilik godhuudhaan kallattiimaan sana booda daawunlood iddoon jettu isinii dhufti sana booda daawunlood godhuu qofaa jechuudha. Tole hordoftan kee jechuudha. Fakkeenyaaf erga daawunlood gootanii xumurtanii maal gootu faayila keessan keessa seentu jechuudha. Maaliif aappiin Google irraa buufattan gara faayilaa bu'aa erga faayila irratti bu'ee booda sana booda install gootan jechuudha. Gara iskiriin mobaayila keessanii irratti install gootu jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanatti aappii yoo isiniif as bu'e jechuudha al tokkoof irratti kilik gootu sana booda kallattiimaan gara siitingii isin ergaa gara siitingii yogguu haala kanatti isin erge siitiin keessan keessa isin galcha sana booda annaawusars iddoo jettuun irratti kilik gootu sana booda okay jettuuni sana booda kallattiimaan install iddoo jettuun irratti kilik godhuudhaan gara iskiriin mobaayila keessanii irratti imoo kana buufattu jechuudha. Tole erga buufattanii xumurtanii imoo kaaniin garaagarummaan isaa maalidha ni banna. Fakkeenyaaf duraan dursa imoo kaan isinitti agarsiisa jechuudha. Imoon kun akkuma isin agartan imoo beektaadha jechuudha. Imoo pileestoorii irraa hunduu buufannee fayyadamuu dandeenya. Akkuma isin agartan kun beeksifni asirratti dhufa jechuudha. Iskiriin mobaayilaa kanarratti haala kanatti beeksifni kun dhufa akkuma isin agartan haala kanatti dhufa jechuudha. Sana malees jechuudha beeksisa gara biraatiin piriimiyaam isa jedhamtu jira. Piriimiyaamiin kun jechuudha maal innidha wanti isaa jechuudha beeksifni isaa kan beeksifni warroonni garaagaraa fakkeenyaaf
beeksisa jechuudha. Wantoota garaagaraa beeksisa achirratti maxxansan achirraan dhiimuu irratti isin dhufee isin jeequu danda'u jechuudha. Kanaaf kunooti isa kana jechuudha. Inni kunis beeksisa itti geessaa jechuudha. Kanaaf iimoon amma isinitti agarsiisaa jiru kun jechuudha kanneen lamaan irraayyuu bilisaa jechuudha. Fakkeenyaaf iimoo kana yoo isinitti agarsiise iimoo amma fayyadamaa jiru jechuudha. Yeroo dheeraaf itti fayyadamaa jira. Guyyaa takka beeksisa irratti hin garee jechuudha. Hin agarree jechuudha. Fakkeenyaaf iimoo kana al tokko ofirratti cuqaasni agarsiisa. Akkuma isin agartan haala kanatti isin banamatta akka iimoo qulqulluudha. Uummata akka beeksisni takka illee dhufee irratti isin jeequ jechuudha. Kanaaf piriimiyaamis hin qabu jechuudha. Isa piriimiyaam jedhu kanatti hin qabu jala kanatti akkuma agartan piriimiyaam kana hin qabu jechuudha. Kanaaf iimoon kun baay'ee qulqullina ol'aanaa qaba. Akkasuma jechuudha. Yogguu fayyadamtanii bilbila irratti illee baay'ee qulqullina ol'aanaan kan isin fayyadu jechuudha. Kanaaf haala kanatti ilaaltanii buufattanii akka irraa fayyadamtan isin jedha. Tole egaa hordoftan keenya jechuudha. Barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebine wal gargaarra.